Nagaa guddaan lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u qulqulloonni sabni Waaqayyoo. Ani maqaan koo tajaajilaa wangeelaa Saamu'eel Dabaliin jedhama. Nagaa kottaansee waldaan keenya waldaan Afura Waaqayyoo damee Bishooftuu waamicha afuraa guddaa isiniif gochaa waan jirtuuf fuula keessan duratti dhiyaadhe. Waamichi kunis waamicha afuraati. Waamicha wangeelaati. Waamicha hojii Waaqayyooti. Hojii Waaqayyoo walii wajjin hojjetama. Hojii Waaqayyoo hojii walooti. Kanaaf hojii Waaqayyoo kana nama tokkoon kan hin hojjetamne ta'uusaa beeknee walitti yaa'uudhaan, wal tumsuudhaan, wal deggeruudhaan, wal sirreessuudhaan hojii Waaqayyoo hojjetamu. Kanaaf waamicha isin dhiyeessuudhaaf konfiraansii kana irratti fagoo kan jirtan, dhiyoo kan jirtan waamicha isin godha. Sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Elaa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha. Attamis namatti tola. Inni akka dibata gati jabeessaa isa mataarraa areedatti gad yaa'uti. Akka isa areeda Aaroon irraa mormua wayyaasaatti gad yaa'uti jedheeti dubbata. Gati jabeessa kan ta'e dibata, naardos kan ta'e. Yaadattu yoo taatan Yesuus Kiristoosiin naardosiin cabsitee Maariyaam miilla isaa dibdee jedha. Kun immoo cubbuu ishee isa gadi fagoo akka inni dhiifamuuf godhedha. Jaalala guddaa agarsiifte. Naardosiin cabsiteef. Naardos gati jabeessa. Egaa isarra kan caaluudha dibataa. Maaltu obboloonni walii wajjin ta'uun, walii wajjin tajaajiluun, walii wajjin waaqeffachuun, walii wajjin dubbii Waaqayyoo babal'isuun, wangeela babal'isuun dibata gati jabeessa lafa jirtantu wangeela akka tumsitan. Dhiyoo kan jirtan dhuftanii akka walii wajjin waaqeffan. Jimaata galgala jalqabee Qidaamee guyyaa guutuu, Sanbata guddaa guyyaa guutuu, sagantaa guddaa dhaabbannee jirra fuula keenya duratti. Kanarratti argamuudhaan akka walii wajjin waaqeffannu Bishooftuun naannoo ishee kan jirtan tajaajiltoota Waaqayyootti fayyadamu as armaa gaditti kan argitan, footoo isaanii kan argitan hin argamu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo anaa wajjin jira. Waaqayyoo isinii wajjin jira. Waaqayyoo waan ajaa'ibaa hojjeta. Namoonni baay'een fayyaa jiru. Kanaaf irratti argamaati dinqii Waaqayyoo godhuu ilaalaa isiniin jenna. Iddoon itti argama keenya gaafuma Bishooftuu seentan karaa gara 105 yookaan immoo gara 30 karaa gorsiisurra kallattii hoteela Abbayin jechuudha. Gara keessaatti gaafa seentan dhuma baajaajii qabattanii dhuma baajaajiitti yeroo buutan waldaan Afura Waaqayyoo hin argama jechuudha. Odeeffannoo dabalataaf silkiin keenya asirra jira. Biyya alaa kan jirtan, biyya dhiyoo kan jirtan irratti argamaati hirmaadhaa. Onlaayiniidhaan hin dabarsina. Kanaaf ergaa achirratti darbu waa'ee biyya keenya, waa'ee saba keenya, waa'ee dhaloota keenya ergaa darbu hundumaa akka hirmaattan jaalala Waaqayyoo ta'u. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Hedduu isin jaallannaa. Shaaloom. Dinky, dinky da, it was